odeeffannoo waancaa Afrikaatiin wal qabatuuni morkii biyyoota jajjaboodhaa itti dhufeera. Eda waancaa Afrikaatiin marsaan usa xumuraatiin Morookoo fi Senegaal walakkaa xumuraaf darbuu isaanii mirkaneeffataniiru. Tapha cimaa istaadiyeemii Moolaa Abdallaatti taphatameen qopheessituun dorgommichaa Morookoon goolii 2-0dhaan shaampiyoonii Afrikaa yeroo shanii Kaameruun injifachuu walakkaa xumuraatiif darbiteerti. Tapha kanaan Kaameruun kubbaa kallattii sirrii eegdillee osoo hin yaaliin kan isheen itti baate. Morookoon kubbaa 9 yaalte 3 kallattii sirrii kan eeggateedha. Taphataa murteessan isaanii kan garee biyyaalessaa fi akkasuma kilaba Real Madrid kan ta'e Birahim Diaz daqiiqaa 26 irratti goolii Morookoon ittiin dursitu kan inni galche. Birahim Diaz goolii 5ffaa dorgommichaan kan inni galche. Taphoota 5 taphate 5 irratti goolii 5 kan inni galche. Ismaa'eel Sabbaari goolii 2ffaa daqiiqaa 74 irratti dabalee Morookoon walakkaa xumuraatiif kan isheen darbite. Deeggartoonni 65,000 ol kan irratti argaman kanarratti miirri deeggartoota akkasumas taphattoota Morookoo bira ture adda. Morookoon egaa waggaa 50 booda morkii waancadhaaf taasiftuun kana booda tapha 2 injifachuu qofa walakkaa xumuraa fi nuusa xumuraaf kan injifatu taanaan seenaa waggaa 50 kan jijjiirtu ni ta'a. Kaameruun ammoo waancaa Afrikaa kana yeroo 3 erguma Morookoon osoo hin fudhatin xumuraaf yeroo xumuraatiif Morookoo fi Kaameruun waliin taphatan xumuraan 1988 ergasii as waancaa Afrikaa kana yeroo 3 injifattulleen kaleessa Morookoodhaaf harka laatteerti. Senegaal goolii 1-0dhaan Maalii injifattee walakkaa xumuraatiif tapha ittiin darbiteedha. Tapha kanaan Maaliin daqiiqaa 45 fi taphataa tokko kaardii diimaadhaan taphataa sarara gidduu kan Tootinaa Jeefes Beesuma kaardii diimaadhaan dirreedha erga baheen booda taphattoota hanquudhaan Maaliin taphataa turte. Ta'us goolii dabalataa osoo hin keessummeessin goolii daqiiqaa 27 irratti taphataan Everton ilmaan daa'een goolii galcheen Senegaal kan walakkaa xumuraatiif darbite. Maaliin waancaa Afrikaa kanaan kaardii diimaa 5ffaa argattee bara 2021 booda biyya kaardii diimaa dorgommii Afrikaatiin argatte ta'uun riikaardii gadi aanaadhaan dorgommicha kan isheen xumurte. Tariitii Senegaal egaa walakkaa xumuraatiin Ijiptii fi Kootidiivaar keessaa tokko waliin kan isheen taphattu. Har'a Aljeeriyaan Naajeeriyaa waliin, Ijipt ammoo Kootidiivaar waliin morkiin taasisan gamanumaa kan eegamudha. Aljeeriyaa fi Naajeeriyaa keessaa kan injifate immoo Morookoo waliin kan taphatu ni ta'a. Waancaa FA Ingilaandiin eda kilabni shaampiyoonshiippii Ingilaand Wrexham Nottingham Forest peenaalitiidhaan 4-3 dorgommicha keessaa baasee erga bara 1999 marsaa arfaffaa waancaa liigii yookaan karaa waancaa FA Ingilaandiif darbuu isaa mirkaneeffateera. Har'a taphoonni 18 ni taphatamu. Tottenham, Aston Villa, Manchester City kilaba liigii tokkoffaa Ingilaand Exeter jedhamu waliin ni taphata. Tapha kanaan Antooni Semenyo ni taphata jedhameera. Everton Sunderland waliin, Newcastle Bournemouth waliin, Chelsea Charlton Athletic waliin ni taphata. Ole Gunnar Solskjaer Manchester United leenjisuudhaaf hooggansa Manchester United waliin nan mari'adha jedheera. CBE Premier League Itoophiyaadha. Taphoota torbee 14ffaatiin kaleessa Finfinnee akkasumas istaadiyeemii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaatti taphoonni waliigala taphoonni 3 kaleessa taphatamaniiru. Tapha istaadiyeemii yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaatti tapha xumuraa kaleessaa jechuudha. Tapha Shaggarii fi Maqqalee Sabaa Handaartaa walitti fide goolii maleedha kan qixa xumurame 0-0dhaan. Tapha Maqqalee Sabaa Handaartaan harka caalu kubbaa to'atee taphate harka 54 kubbaa caalmaa qabatee taphataa kan ture. Maqqalee Sabaa Handaartaa Shaggar harka 46 kubbaa qabatee taphataa ture. Maqqalee Sabaa Handaartaan kubbaan kallattii sirrii eegde yaaluudha. Shaggar irras fooyyeedha kan ture. Kubbaa kallattii sirrii eegde 5 qabetti yaale kanaan Shaggar yeroo 2 qofa kubbaa kallattii sirrii eegde kan inni yaale. Gareen Shannaa fi Baqqalaa taphoota 6 osoo hin injifatin tapha itti bahee ta'eera. Taphni edaa kuni kanneen keessaa 2 mo'amee 4 qixa bahuu isaati. Shaggarii taphichaan booda Shannaa fi Baqqalaa haala yaaddessaa keessa akka jiran kan inni dubbatee taphichaan dura qabxiin kun baay'ee nu barbaachisa. Dirqama qabxii 3 argachuu qabna yaada jedhudha. Gara yaaddoo gadiitirraa fagaachuudhaa fi wal qabatee ta'us garuu carraa argatanitti fayyadamuu hin dandeenye. Saarri fuuldura isaanii hanqina akka qabu ifatti tapha kanneen darbaniin kan irratti mul'ateedha. Carraa argannetti akkaan fayyadamuu dhabuun na gaabbisiisa yaada jedhudha. Baay'een gaabbe keessumattuu Anteenaa Tafarraa gara daqiiqaa xumuraati irratti qofaasaa goolii eegadhaan walitti dhufee osoo ittiin fayyadamiin kanaaf gama Shaggariin wantoota eeraman keessaa isa tokkodha. Kanaaf ammoo saara fuulduraa keenya irratti amma ittisni garichaa fooyya'insa
jalqaba goolii ofirratti yookaan gooliin irratti garuu irratti fooyya'aadha jira. Garuu goolii galchuu irratti hanqina qabna jedheera Ashannaafi Baqqalaa isa kana hojjechuu qabna jechuudhaan jalqaba bara dorgommii kanaas CB Premier League Itoophiyaadha yeroo eegaletti rakkoo shaggar keessaa inni jabaan kan ta'e sarara fuulduraa irratti taphattoonni jiran Anteenas ta'e Yaareed akkasuma bulchaa Shuraas jijjiiramee yeroo seenanitti goolii galchuudhaaf taphattoota rakkatan keessaa inumaayyuu jalqaba bara dorgommii akkuma liigichi eegaleen goolii shaggar taphattoota sarara ittisaatu galche dafanii taphattoonni sarara fuulduraa goolii galchuuf rakkataadha kan isaan turan. Ammas garuu goolii galchuudhaaf hanqina ifatti kan irratti mul'ateedha taphattoonni sarara fuulduraa shaggar kanarratti fooyya'insa uumuu qabna taphattoota muuxannoo qaban kan goolii galchuu danda'an irratti hojii hojjechuu qabna yaada jedhuudha. Ashannaafi Baqqalaa kan inni taphicha booda OBN'tti himee turtii taphoota kanneen keessatti taphoota 6 darbaniin amma shaggar jalqaba irratti sarkaa fooyyeerra ture adeemsa keessa garuu gara yaaddoo gara gadiitti dhufuusaa qabxiin isaanii galmeessaa jiran ifatti kan agarsiisudha. Tariitii qabxii garaagarummaa bal'aa isaanii waliin qabu yoo Arbaa Minci ta'een alatti garaagarummaa qabxii 1 fi 2tiin kilaboota gara gadiitti bu'uudhaaf qaban caalee shaggar amma yaaddoo gara gadii keessatti kan inni argamu. Taphni Tsaggaayee Gabra Kidaan Maaram kan Maqalee Sabaa Indartaadha ammoo morkata keenya taphicha injifachuuf sochiin taasisaatiin ture miirri akka gareetti isaan taphataa turan tapha kana akka hin mo'anneef nu taasisa yaada jedhuudha. Taphichi tapha hawwataa baay'ee namatti tolu ture garuu osoo wal injifatanii kan namatti toluudha yaada jedhuudha. Qabxiin akkuma shaggar injifachuun dirqama waan ta'eef gama isaaniitiinis carraawwan argatanitti fayyadamuu irratti hanqina akka jiru kan inni dubbate. CB Premier League Itoophiyaadha kanaani kaleessuma Staadiyeem Yuunivarsiitii Saayinsiif Teekinooloojii Adaamaatti taphni biraa Hawaasaan goolii 1-0dhaan Qidduus Goorgis injifatee gara sadarkaa arfaffaatitti kan inni ol siqee tapha kanaan keessumattuu Hawaasaan fooyya'insa ture caalmaa taphaa fudhatee taphataadha kan inni ture. Shimallis Baqqalaa goolii inni galcheen Hawaasaan injifatee qabxiisaa kan daranuu ittiin bal'ifate daqiiqaa 46 irratti Shimallis Baqqalaa goolii kan inni galche tapha kana tariitii Hawaasaan qabxii 24 kan inni qabu morkattoota waancaatti warra dhiyaatan keessaa isa tokkodha. Kilaboota qabxii 25 qaban Nageellee Faasil fa'aa waliin garaagarummaa qabxii tokkootiin gadi siqee kan inni argamu. Qidduus Goorgis ammoo taphoota 6 osoo hin injifatin kaba itti imale ta'uudhaan sadarkaa 8ffaarra taa'eera. Tariitii kilaboota yaaddoo keessa jiran keessaas tokko ta'uusaa tapha ittiin mul'ateedha. Tapha biraa Finfinneetti kaleessa taphatameen 0-0dhaan taphni xumurame. Dirree Dhawaa fi Itoo Elektiriik goolii walirratti hin galchine. Tapha kanaan gama Itoo Elektiriikiin yaaliiwwan ciccimoo taasisanii kubbaa 12 yaalan afur kallattii sirrii kan eeggatteedha. Ta'us garuu injifachuu hin dandeenye. Itoo Elektiriik qabxii 22 walitti qabatee sadarkaa 5ffaarratti argama. Dirree Dhawaan immoo qabxii 18tiin sadarkaa 9ffaarratti kan isaan argamanii. CB Premier League Itoophiyaadha kanaan har'a itti fufuudhaan taphoonni 4 ni taphatamu. Staadiyeemii Saayinsiif Teekinooloojii Adaamaatti taphni 2 akkasuma immoo Finfinneetti taphoonni 2 ni taphatamu. Tapha Staadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsiif Teekinooloojii Adaamaatti taphatamaniin Baankiin Daldala Itoophiyaa Haadiyaa Hosaanaa waliin akkasuma Walaayittaa Diichaan shaampiyoonii liigichaa Madiin waliin kan taphatu yoo ta'u Finfinneetti morkiin Machaalee fi Bahaar Daar akkasuma immoo Faasiliif Buna Itoophiyaadha. Tapha eegamuudhaaf Faasil har'a yoo injifate qabxii isaa 28tiin gaachuudhaan garaagarummaa Buna Sidaamaa waliin qabu gara qabxii tokkootti dhiphisuudha kan inni danda'u. Bunni Itoophiyaadha torbee darbe Midiraganna Shireedhaan 1-3 injifatameen booda gara injifannootti deebi'uudhaaf morkii taasisan waan ta'eef taphni har'aa gamanuma Yohaannis Saaleetiif tapha xumuraati. Morkii kanaanis eenyutu injifata kan jedhuu fi garaagarummaa Buna Sidaamaa waliin qabu ni dhiphisaa kan jedhu ni eegama. Marsaa 46ffaan shaampiyoona qaxxaamuraa addunyaa har'a Ameerikaatti kan inni galuu. Morkii kanaan Itoophiyaan atileetota 20 ni hirmaatti. Fageenya kiiloomeetira 10 dhiiraa fi dubara kiiloomeetira 8 akkasuma immoo guddattoota umrii 20 gadiitiin ulee walitti kennuudhaan dorgommii irratti hirmaatamu kanaadha. Atileetota 13 akkasuma immoo atileetonni 3 eeggattoota ta'an sababa viizaa hin qabneef fi dorgommii kanarraa hafanii atileetota biraatiin kan isaanii bakka bu'anii har'a Itoophiyaan dorgommiilee irratti hirmaattuun waaree booda sa'aatii 11:45 eegaluudhaan dorgommii ulee walitti kennuutiin
atileetonni hirmaatan Hiruutuma Shashaa Agalaa Hambasee Wagane Addisuu fi Milkeessaa Fiqaaduu Itoophiyaa bakka bu'uudhaan dorgommii kanarratti har'a ulee walitti kennuudhaan kan isaan dorgomanii dorgomtii kan dubartoota guddattoota yookaan umrii 20 gadiitiin ammoo kan dubartootaatiin Maartaa Lamaayyoo Wasanee Asaffaa fi Yeneena Shimakit dorgommii kanarratti ni hirmaatu umrii 20 gadi dubartootaatiin umrii 20 gadi kan dhiiratiin ammoo sa'aatii 12:55 itti kan eegaluu nama tokko qofaadha Itoophiyaa bakka bu'ee kan hirmaatu Ayyaal Sawunnati dorgommii kanaan Itoophiyaa bakka bu'ee ni hirmaata kiiloomeetira 10 dubartootaatiin sa'aatii 1:35 itti galgala har'aa kan inni ittiin fiigamu ni ta'a. Asaayichoo Alam Nugusee Lamlam Nibirati akkasumas Sannaayit Geetaachoo Suree Damissee fi Alshinyi Baaqii dorgommii kanarratti kan hirmaatanii kiiloomeetira 10 dhiiratiin ammoo sa'aatii 2:20 irraa eegalee Barakat Naggaa Barrii Waraggaawwi Taaddasaa Warquu Mazgabuu Simee Biiniyaam Maarii fi Nibirat Kindii Itoophiyaa bakka bu'uudhaan dorgommii kanarratti ni hirmaatu. Qabxii akkamii galmeessuu atileetonni irraa hir'ifaman dhiibbaa maal irratti geessisu kan jedhu gamanumaa kan inni eegamudha.